Hara video nani qabadde isin dhufe haala yeroo amma irratti deemamaa jiruu fi akkasuma waa'ee maktaa akkasuma waa'ee roza akkasuma waa'ee kennaa irratti bachuu dhufe akkasuma obboleessa kiyyallee koongiraasii jechuun dhufe obboleessa kiyyallee akkuma muktaar ta'ee mana namaa seenee jechuudha. Obboleessi kiyyallee mana namaa seenee bulii torbaan sadii keessatti gabbaree akkuma gaarii fuudhee akkuma gaarii nagaa nu galee jechuudha. Kanaaf har'a qabna qabadhee dhufee ooluun haarofti kiyya kanuma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo kana mul'atu like share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko gammadee maaliif geettii kan argachuu mucaa xiqqaadha garuu ijoollee ammaa kana maaltu gubaa wanti isaan goobichaatu nagarra dhugaa rabbi dubbachuu mucaa xiqqaa bobaa jechuudha ni oo'a. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko gammadee yeroo lammaffaa jechuudha. Yeroo durallee akkasumatti maatiin itti dadhabanii akkasumatti itti fuudhanii sanillee wal ta'uu diddee ammallee sanillee akkuma gaarii tokko fuudhee wallahi kanallee maashaallah tabaarakallah akkuma gaarii nu fuudhee baga gammaddee. Viidiyoo kana gaafa tokkoof har'aaf yoo arguu baatullee amma ijoolleen amma fuunan ilmaayyuu akka duraarii seentee maal jettu sanii miti. Ijoolleen amma fuunan kalas namni tokko yeroo fuudhee jireenya isaa keessa seenaa dhugaa rabbi dubbachuuf akkuma muktaar kanatti ka'ee dhiirri jechuudha. Wallahi dhaziin dubartii bareeda argite taanaan kuftee qabdi jechuudha. Hanga dubartii san argattutti malee abadan of duban deebitu jechuudha. Bakka waan galee gala jechuudha. Kan qabu manaatti deega malee dubartii bareeddoo san dirqama argatu qaba jechuudha. Wallahi akkasitti akkuma muktaaritti dhaqee mucaan keenya mootiyyuu hin bunne irricheessaa jedhan san dhaqee qabanii akkasitti wallahi torbaan sadii keessatti wanni hunduu xumuramee fi alhamdulillah har'a sargii addaa godhatee alhamdulillah rabbil alamin rabbiin galanni haa ga'u baga gammaddee obboleessa kiyya. Rabbiin intala haadhaaf abbaa keetii toltu, intala obboleeyyan keetii toltu, intala ollaa toltu, intala firaa toltu, intala gosaa toltu rabbiin si haa taasisu. Ka wajjin dulloomtanii wajjin arri adii baaftan rabbiin isin haa taasisu isiniin jedha. Gammachuu kiyya maaliif qoodachuu dhufe dhugaa maaliif namni tokko otoo biyya jiraadhe yeroo kanatti otoo maatii kee duuka gammadee yeroo gaddas otoo maatii kee duuka gaddee kan jedhutu keessa keenyatti dhagamachuudha obboloota kee. Wallahi laziin baay'ee tokko ana bakka ijoolleen guruppii hitee jirti. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko gammade maaliif nuti otoo garallee wajjin dhalachuu baannayyuu bakka maatii akka maatii tokko jechuun hin jiraa miti wal jaalala waliif qabnaa bakka waan tokko jechuudha. Bakka maaliif walittiin isaa hojii dhalatti illee soolii keessa jirti bakka maantu naqabu yeroo isaan mucaasan bakka maaliif hin jiraa miti otoo yeroo kana maatii kee bira jiraadhe otoo gammachuu kiyya maatii kee wajjin dabarfadhe kan jedhu keessa kiyyatti sirriitti jechuudha. Wallahi dhaziin keessa kiyyatti baay'ee tokko natti dhagameera maaliif otoo yeroo kana biyya jiraadhe hundumaafuyyuu wallahi maal godhan carraatu biyyaan fageessee nutillee isallee baga rabbiin gammachiisee maatii isaa mootuyyuu wallahi baay'ee hojii dadhaban. Maaliif namni hin dadhaba maaliif hin dadhabne yeroo lammaffaa fuudhuu jechuun yeroo durallee baay'ee itti miidhame yeroo lammatallee akkasumatti jechuudha. Gurbattiin himmootuyyuu kana geetteen fuun dhuguma rabbi waan iseef hin beeku malee ga'ee fuudhetee miti. Akka nuti ilaallutti ga'ee fuudhetee miti garuu mucaan sirriitti oo'a jechuudha. Alhamdulillah waan gara lachittuyyuu akkuma gaarii nu gale. Kanaaf dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko gammadee baay'ee gammachuun kee kun immoo kan dangaan qabneedha. Baay'ee si gammadee gaafa tokkoof viidiyoo kana arguun oolu maaliif naaf gammaddanii kan jedhu itti isaanitti fakkaatu. Humtuu ittiin dhagama nama biyyaa nutti dhagama nama biyya ambaa jiru kanatti dhagama malee wallahi nama biyyaa jechuudha. Waan nuti isaan yaadnutti fakkaatu waan nuti isaan sirriitti yaadna jechuudha. Sirriitti yaadna sirriitti dhoobanu yeroo kana keessatti yeroo gaddaa yeroo gammachuu keessatti miira keessa galta bakka maaliif biyyaa ba'e kan jedhu sitti dhagama. Akkasiin jechuu barbaada mucaa keenya obboleessa koo baga gammaddee maal jedhanii
lama taachisaa sadii ta'an ka'a jedhanii akkasii isin jechuu barbaada. Kanaaf waa'een asirratti amma dubbachuu barbaadu haalli yeroo ammaatti deemamaa jiruuf waa'ee dhiiratti irraa dubbanne akkasuma waa'ee Muktaar yoo kan kaasnu ta'e waa'ee Roozaa yoo kan kaasnu ta'e waa'ee abbootii keenya keessattuyyuu obboleessa Muktaar akkas jedhee ture wallaahi dhaziin ana yeroo sanitti maaliif isinitti fakkaata namni tokko waan tokko hin goone yoo jedhe hin godha. Illikii keessa seenan jechuudha. Namni sun hin godha jechuudha. Illikii keessa gaafa seena. Mucattiin Muktaariin wanni kun hin xiqqoo isee hin diddiddi. Mucattii lammata inni jaalate sanillee ta duraan dhooggatanii ta lammata inni jaalatellee dhooggatanii jennaan anaata bochisiise jedha. Maaliif akkas jedhe isinii galee? Wallaahi dhazem jechuudha. Wayii fi waan kana na yaada. Namni yeroo illikii keessa seene waan guddaa balleessallee garuu mootummoo dafee wayitti seensisa. Rabbiin isa haa milkeessu Muktaar hin mooduyyuu dafee waan kanatti seenuun isaa obboleessa cinaa jirachuudha. Obboleessa cinaa dhaabbatee obboleessi tokko wallaahi dhazi obboleessa jedhama bari qalbii namni akka qalbiitti ilaalaman wallaahi obboleessa jechuudha. Akka kootittis ani bakka har'a of yaadadha. Maaliif obboleessa koo yaadadha jechuudha. Obboleessi yeroo kamuu kan si bira dhaabbatu obboleessi kee obboleetti keete jechuudha. Inni obboleessi Muktaar akkas Roozaa akka diddee abbaan dhooggatee san agarraa illikii keessa seena. Intala tuni mootu kan nama jaalatte qabu. Ijoolleen amma waggaa akka amantaa jedhutti qulqulkaanan jechuudha. Dafanii nama jaallatu. Ijoollee nama jechuudha. Dafanii bultii qabu. Ijoollee hedduu bari ijoolleen umriin isaanii daa'imman biyya keessatti heerumee bultii jaarata. Walaatan ta'e. Yeroo tokko mucattii maabaraawii keessatti wajjin baranna wallaahi ijoollee lama inumaa gadhaa tokkotti ilaaltan daa'ima garuu ilma qabeetti waan isin ajaa'ibu. Dafanii heeruman jechuudha. Ijoolleen amma Muktaar mucaatii nama biraa jaallatti fudhatee kana kan goosise obboleessa. Obboleessi maaliif goosise? Illikii abbaa Roozaa goosise jechuudha. Abbaan Roozaa akkamitti ijoolleen kun wal jaalatanii kan dheedha jedhu waan kana hunda goosise jechuudha. Ammallee mucaan ulee qabatee dhaabbataa jira. Maal isin ajaa'ibu? Ammallee mucaan ulee qabate. Baay'ee tokko na gammachiise. Maaliif obboleessi isaa cinaa dhaabbachuu yeroo kanatti namni jechuun nama yeroo kanatti obboleessa ta'ee hiriyaa kee ta'e abbaa fi haadha kee ta'e nama yeroo ati muddamte yeroo ati cinqamte si bira dhaabate jechuudha. Rabbii Muktaar illee haafitu wallaahi laaftuudha. Hin dhumti. Wallaahi dhaziin dubbiin jaarsummaa biran tartu jechuudha. Maaliif jaarsi waan fedhe si godha. Jaarsi waan fedhe nama godha. Jaarsi waan fedhe. Jaarsa jechuun kalas dubbiin jaarsi geeti jechuun wallaahi dhumattee jirti. Dubbiin akka odeessan sanii miti poolisii illee hin qabne poolisii harkallee daanii Muktaar illee garuma halaalatiin jira. Mucattiin sheeka bira jirti alhamdulillah. Yaani sheeka bira fakkeenyaaf hin jiraa miti bakka waan kan hanga halaala taatutti Muktaar mucattii illee walitti kaleessanii waan bareedadha waan gaariidha isin jechuu barbaada. Maaliif asirratti obboleessa jechuudha. Obboleessa tokko dhugumaatti dhibbumaan dhibbatti obboleessa gaariitu jira. Rabbiin obboleessa akkanaa isinitti haa qabu. Obboleessa gizee rakkattan obboleessa gizee maal jettan hunduma Rabbiin obboleessa akkanaa isinitti haa qabu. Wallaahi baay'ee na gammachiise. Isiif Roozaa fi mootiyyuu wallaahi wanni ani dhaamu obboleettiitiyya. Baay'ee si jaalanna baay'ee si kabanya wallaahi billaahi. Baay'ee si jaalanna baay'ee si kabanya. Wanni godhamu jiru. Hireen qooda Rabbiiti. Waan Rabbiin ganama sii katabe hin dhabdu abadan ani jedhee jira. Wallaahi waan Rabbiin ganama sii katabe waan fedhe maantaan hin dhabdu wallaahi lazim obboleettitiyya. Maaliif waan Rabbiin sii qoode. Ati Muktaar hamma feetanis wal jaalattanis garuu mootuyyuu Rabbiin katabeef isaafis nama bira siifis nama bira. Roozaan immoo hamma yeroo kanatti maal keessa akka jirtuuf waan keessa jirtu hin beeku. Dubartiin barbadduudha. Wallaahi dubartiin nama jaalate taanan baddu. Garuu mucattiin kun obsa isin qabdu wallaahi namni hin qabu jechuuf hin danda'u. Garuu lafa asiin duran deemee itti haftee haadhaaf abbaa isii jaalala isin maatii qabdutu na gammachiisa tokko Roozaa jechuudha. Maatii isiiti iddoo qabdii fi maatii isiiti jettee jireenya ofii balleessaa jirti.
maatii ofiitii jettee bakka gaarii jiraattu haftee haadha ofiitii jettee ammas abbaa isiitiif jecha qaalii abbaa kiyyaan faaquu jecha hiree ofii qabdee wallaahi dhasiif kaani katabaa rabbiiti. Garuummoo wanti isiin hojjete kun waan guddaadha. Waan ati godhuu hin dandeenye waan ani godhuu hin dandeenye. An fakkeenya otoo mataa kiyya ta'e nama san jaalladhee namni sun na jaalatte hoo ta'e jireenya kiyya waan taateef jireenya kiyyatti fufa. Dhugaa rabbii isin jedha wanni isin sobu hin qabu jechuudha. Maaliif isin soba? Maaliif jireenya kiyya boruuti. Jireenya kiyya boruummoo waan abbaan kiyya bornaan araarama. Abbaa kiyya uumaana gochuu hin danda'u. Haati kiyyallee fakkeenyaaf haati isii sunillee jechuudha. Haati isii sunillee boru dhiiftiif jechuudha ilmooti eessatti gatayetti. Ijoollee meeqatu fakkeenyaaf gara kanaan deemanii jechuudha. Gara kanaan deemanii ergasii maatiin guutuu akka naqan. Keessattuu abbaa faati bakka feeteen ijoollee nama gowwoomaniitiin warroonni bultii nama ijaaranii bultii ijaaratanii bultii keessaa ba'an fa'aa fakkeenyaaf warra keenya sodaannee warri keebare warra ofii warraa hin sodaatan abbaa faadha ofii. Ani mataa kiyya waan na mudate beeka jechuudha. Mataa kiyya waggaa meeqa dura waggaa 3 dura wala waggaa meeqa dura waan na mudate qaba. Waggaa 2 3 dura jechuudha. Maaliif haadhaaf abbaa ofiiti qilee seenta. Garuu mootuyyuu gaaf ija kee banatte jireenya kee gaafetu homtuu si dura dhaabbatu. Homtuu jechuudha homtuu si dura dhaabbatu. Abbaa haadhaan keetillee si dhiisan jechuudha. Maaliif ree? Jireenya mataa keetii waan ta'eef jireenya boru ofii keetii jiraattu. Hamileen kee darbee hojjedhe Roozaan amma waan guddaa dalagde jechuudha. Waan guddaa dalagde. Wanni guddaan isin talisu abbaa isii san kabajurraa Muktaar hin dukka deemu didde. Abbaa faadhi isii san kabajurraa qaalii abbaa isii san faaquu dirraa hiree ofii qabde. Ammootuyyuu cokkaaraan isii qubata mataa isii dhukkuba bakka waan isin keessa jirtu. Fakkeenya isii yeroo akkatti wajjin jechuun viidiyoo wajjin hojjetanii diraamaa wajjin hojjetanii jaalala addaa walii qaban kana keessatti Roozaan baay'ee tokko miidhamte jechuudha. Fuuldurallee Roozaan rabbiin isii halaafisu malee yeroo viidiyoo laaltu yeroo bakka baay'ee otoo kiyya otoo naami jaa'e carraan dura darbe sun ka Ameerikaa sun otoo isii deebi'e wallahi Roozaan Ameerikaa otoo deemte itti gammadaan jechuudha. Carraan darbe sun otoo isii deebi'e. Carraan darbe sun maaliif hojjettan? Haadhaaf abbaa ofillee namni biyya guddatte keessatti fide mucaa wayiitu jira. Mucaan sun ijoollee Booranaati. Booranaati wallahi dubartii takka fuudhee ilmoota irraa argate gargar ba'an jechuudha. Gargar ba'anii inni biyya Ameerikaa jiraata jechuudha. Wallahi haadha ofii jechuudha of biratti achitti fidee jiruu gaarii jiraachisa. Maaliif Roozaan amma dogongorri isii utoo gaaf dura san deemte haadha isii ta'ee boottu tan of biratti fudhachuu dandeetti. Bar hin dogongoraa namni kun. Yeroo san wal biratti dhufte haadha fi Muktaar Yaman irraa galuutu itti dhufte. Silaa maatii kan mucatiin mucaa kanallee keessatti jaalachuu dandeetti. Silaa jechuudha. Otoo mucaan sun Yaman irraa galuu baate Roozaa gisee san waa lama itti dhufee beeka. Tokkoffaa haadha lamaffaa Muktaare. Dubartiin takka jaalala nama kam qabaattu taananii wallahi biyya kamuu deemuu dandeettu nama san duuba jaalattee hiyyoomatu barbaadde. Maaliif dubartiin kiisi jaalate taanaan dhaabbattan gasi dhiisuu hin dandeettu jechuudha. Bakka jaalala waan si qabduuf. Nuti mootuu garuu dhiironni jechuudha. Dhiironni mootuyyuu akkuma salphaatti ilaalan dubartii. Xiqqeessanii. Garuu ijoolleen keenya jechuudha. Akka gorsa badana gorsite jireenya keetiif nama sii ta'u taanaan nama si jaalatee si duuka tarkaanfata taanaan maatiin kee wallahi dhasee ergu sirraa dhaqu. Hiree keessantu bultii keessantu ijaarachuus si jaala. Akka yaada kootti jechuudha. Ana otoo ta'ee tarkaanfi Muktaarii wajjifudha. Maatii kiyya immoo jaarsummaatti argadha. Jaarsarran taartuu dubbeen dhumatti. Waa tokko yookiin ji'a takkarra ji'a lamarraan tolu. Maaliif jaalala mucattii tana qabaaf? Abbaan isii kun maaliif Muktaariin dide mucaan kun ijoolleedha taarii mucattii kan horatu kan jedhu yaada isaa keessatti galuu danda'a. Garuu immoo akkasii miti dubbeen. Muktaar nama akka nama guddaatti yaadudha. Daa'imas ta'us nama akka guddaatti yaadu. Haadha Roozaan odoo maatii kanatti dabalamtee warra gaarii na fakkaata. Maaliif ree
روزا ورّي إساء بوليس إساء سونك كيست روزا هيرم تجدي أكسك تجدي نجيبين ورّي هندو وججالات إن أرجعنا جنان إيش جاني أبتني أبا روزا موتو أسدير إديد كوني ما إني حامل علمه كيساني وفيتي تقبلني مو وان تاني تشول جالن الجيران والله دير اللي بقى سدوك تركان فتجرا مختار مو نما مسكينة تشول والله مسكينة ولي قد يشرشارو لين بيكو نسيب جدي هذا فيرون فيديو ورابو اللي لا نسيب جدي هذا ما دفري نسيب بقى أنا من إنجرامي تكافف كيفتو أسرت مال دبتشو جدا باقي جمالي لقى هم هريا غاري كباتوني موتو والله لازم باقي تكون جمتيسي ما له يتريا غاريو كبات أجر يوسف يجي بطلمت يسلك عمل أرجوبات ماتي إساسا براتاي ماتي إساسا بوهرسيسي يوتيوب إساترت فيديو كديسي وماتي إساسا كيس مالف يجي كمكو جدا يجوا جمد شو كمان والله فوق إسات سريت جمد أكوا مضطري على جمدتي نتفك كمان لفري فيجي جتشول قاف تروح لي حرر واني لفيفي يجولين كوال جالتني سرجو وقتو هدن واهم دول جنس الرئيسنا كجلو حرر فيجي لفي أما اللي مو مقدار بوتي لجينني فيجي برألك روزان ومالكي سجلتي كلني فروزان مالف فيديو جتشو ده مالف كبايني أكون دراسة بق واني دربي جرا واني دربي نتيبو سمو كي مالف دي بفتار أما روزانا والله وتو برجرا وتو بيجرا بق سنجو تتبرا لكيسي جبيسا مالفي ولا أكيد مكتا أكيد مكان ساينوني مجتي جتشولا جدا أدات تقمد جتشولا ما تيس مرك فيديو يورو ورا مرك أنا ورا بجول وجه مرك أنا ورا بجتشول فلوسات والله لازم هريا غاري كباتون كونوا كان يجول هريا غاريو كبات تبرت خلاص والله لازم باقي تكون جمتيسه مالي هريا كنا براد نسيبة جرجالا لوليك أبني جالا لجروليك أبو باقي تكون ما تسولا والله جدا في نمن أكنا بيتني كيس ولي أما فكين في إيميلي ولي بالبركات مالني كيس ولي بيكن جتشولا كيس ولي تيمتان جتشولا جدا يروحون دا مقدار وجه كذا يرو يمن يتلك زي كاملا نورد بكوجي والله هريا غاري كبار هريا غارين كيرو كم سرانا بنيكا كان يرو ركو سفرانا في يرو كم جدا أما فكين في يرو إن ركت متاركة اللي أكسمت برتي يرو أما اللي دي بي ما كان يسمى لبا يرو أما إني قمتشو كيس جرو لي قمتشو إساب أكسمت قودة شوف بيتان في قمر والله العظيم ما شاء الله تبارك الله ربين أما اللي جالا لدو من كمنا إسالة جيني فيو هارو جدا أسمعنا بولين كي با إيتو كاس إجرا واي كنا واي إنو شرطة مجاسا مكا إسان دقل واي كنا في مجاهرية جالا ليسي ترتي لولي جمان كان ديما ماجرو إجيتين كون يرو هدو دي بيبا ماجرا كويالا وسالكي ستي واي كنا دبتا ماجرا والله كوني سري متاكا متاكوتي مالك في وجدتنا بولين كيا بوري إفتان وانتو تنتاني فيديو تاني إديت قولي أما قربان توك سعودي كيس جرنا فكادا قربان سوي حاسوني إني حاسوني تكلين طعم حاسوني إني حاسو وهم مجتي سنجي حاسو تكلين طعم جتشودا كان فيت هوت هاتي ما تو سجلج أما تاكي هو فيت هوت ما تو نمجلج ما تو سجلج مجان كون ما جرا إسلام ما افتجت شودا وان فيتو إسين تاتي والله العظيم وافيت وبسنتات وايسي دبتو إجولي كمو جتشول إجولي غير أمانتا مسلمان قربان سوني دي غير أبي يتفري أن إجولين أبي دي كرتتوني مالف أفان إساني أكبر بريتا تكتي أسان دابو أما اللي انتالي تكا صفر الله العظيم أما اللي انتالي تكا دباي كيس جرتي إجولين أبي دي كرتو والله العظيم afaan isaanii nama barbare itti naqa jettaniin haasawaa xaamuun haasa'anii haasaa fukkataa haasan baabatan afaan isaaniitti haasaa fukkataa wallahi dhasin ijoolleen abii deeggartu ani beeku wallahi dhasin akkana kanatu biyya balleessa jechuudha wallahi dhasin akkitti kennaa inni arrabsu wallahi dhasin bakka marnamni kennan jiru gaafa suuraa hacee gaggara galchanii fi gaafa suuraa
Ustaas Kamaal Heeboo bakka ragalchanirra ijoolleen keenya akka namantaa inni itti ilaalee jechuudha. Maaliif suuraan ekiraara raasan jechuudha. Bitaama. Ammallee immoo mucattii kanatti xirxir godhanii ka'anii jiran jechuudha. Astaghfirullah. Kanaaf jechuudha obboleeyyan kee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kenna laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.